Projektoota miindaa uummataa ta'an waliigalatti projektii 22 baajata mootummaa hirmaannaa uummataaf miti mootummaadhaan qarshii miliyoona 119 waliin hojjetamaa ture eebbisiisuudhaaf guyyaa eebbaa projektii keenyaati. Akka waliigalaatti projektii eebbisaa jirru kana karaa tokkoon haala hoogganaa rakkoo nageenyaa keessumaayyuu rakkoo finxaaleeyyiin gamaa gamanaa uumaa jiran hooggansa bilchina qabu kennuudhaan isas gara tokkoon tasgabbeessaa karaa biraatiin immoo inisheetivii keessumaayyuu inisheetivii madaalii hooggansa badhaadhinaa ta'e inisheetivii damee hawaasummaa damee dinagdee fi damee magaalaa hoogganuudhaan qabatamaatti inisheetiviiwwan kun immoo galma qabamaniif akka oolaniif wabii nyaataa akka mirkaneessaniif carraa hojii akka uumaniif namni keenya qabeenya akka horatuuf itti yaadamee karoorfamee hojii nageenyaan cinaatti hojjetamaa kan jiru ta'uusaa fi projektiiwwan kunis karaa qulqullina qabuun akkaatuma kallattii paartiin keenya qabatee taa'een baay'ina qulqullinaaf ariitiidhaan hojjetamanii eebbaaf kan ga'an ta'uusaa fi akka waliigalaatti projektoonni eebbisnu baay'inni isaanii projektoota 22 qarshii miliyoona 119 ta'uun baajata mootummaa hirmaannaa uummataa miti mootummaadhaan keessumaayyuu miti mootummaadhaan FSRPdhaan jallisiin miliyoona 33 isaa waliin arra dhaquu hin dandeenye malee hojjetamee uummataaf tajaajila kennuu kan jalqabee fi ifatti guyyaa irraa booda hojii kan jalqabu ta'uusaa isinii kaasuuf. Kuni kutannoodhaan itti seenamee hojjetamuunsaa rakkoon nageenyaa akka jirutti ta'ee isumaaniyyuu obsa guddaadhaan hojjennee amma onaatti ittiin sadarkaa eebba kanaaf geessifachuu keenyaaf abdii guddaatu nutti dhaga'ama. Mana barumsaa kan projektoota addanatti argaman kana gara fuula duraatti ittiin karoora fuula duraa daa'imman itti guddifannee jireenya keenya fuula duraa ittiin fooyyeffachuudhaaf abdii guutuu kan irraa arganne ta'uu keenya nutti ibsa nutti kun. Kunuunfannaa kana argannee gara fuula duraatti hankeenya jennee boorittiin daa'ima guddifachuudhaaf hankeenya jennee gadi buufnee rakkoo halkaniif guyyaa eeggannee jabaannee firiidhaaf geessifachuudhaaf of laannee hojjetachuudhaaf hawwii guutuus qabna kutannoodhaanis itti deemna. Himaataadhaan gurmoofneetu ijaaramneetu baankii siinqeerraa birrii liqeeffannee horii 7 bitanneetu jirra. Akka kanaatti ijaaramnee jira. Amma gaa horii kana naannoo birrii 300 fi 70 bitanneerra. Kanaaf amma yoo waaqayyo nu gargaaree fi isaa walitti gurgurannee buufannaa jedhaa yaadaa jira. Amma birrii 300 illee kan jedhamu tilmaamaa jira. Bulchiinsi magaalaa akkuma beekamu
bizineesii keessa nu galchee akka kanaatiin mana kanallee nuuf ijaare nu bukkee dhaabatee eegumsa milishaadhaan nuuf taasisaa jira. Akka kanaataan nuuf deeggaree jira. Halkanii guyyaa nu duukaa dhaabatee jajjabeessaa jira bulchiinsi magaalaa. Haroo Limmuurraa rakkoo nageenyaa ture, Limmuurraa rakkoo nageenyaa ture, Ibaantuurraa rakkoo nageenyaa ture, Kiiramuurraa rakkoo nageenyaa ture, Giddaa ayyaanaallee dabalatee rakkoo ture kana mootummaan irratti xiyyeeffatee akka rakkoon kun furamuu fi hojii hojjeteen yeroo ammaa kana kilaasteriin kun rakkoo ture irraa damdamatee gara misoomaa, gara ijaarsa dimokiraasii, gara nageenyaatti galee jira jechuudha. Kanarraa ka'ee piroojeektii waliigalaa akka godina keenyaatti karoorfanne keessa piroojeektiin kilaasterii kanarratti bara baraan qabamaa tureetuun milkaa'ina fe bara kana nagaa waan bu'ee fi milkaa'ee jira. Piroojeektiin kun sababa inni milkaa'eef tokko rakkoon nageenyaa kan fooyya'eef waan ta'e. Inni lammaffaan gurmaa'insi mootummaa sadarkaadhaan jiru. Waa'een misoomaa, waa'een ijaarsaa, waa'een tokkummaa, waa'een jaalalaa, waa'een badhaadhinaa isaaf dhufee jennaan gurmaa'insi jiru hojii kana bukkee dhaabbatee haaromeen akka ijaaramu, uummanni tajaajila gahaa akka argatu, keellaan fayyaa akka ijaaramu, uummanni tajaajila fayyaa akka argatu, manneen barnootaa keessatti manni barumsaa bu'uura boru akka ijaaramu, ijoolleen barattee bor biyya kana nu harkaa fuudhuu dandeessu akka isheen horatamtu hojii gurguddaan hojjetamee jira.